وددي جرا نافطان دبلي جرا ويا ربي كران منا دبلي جاني أبولين كيا وروني بينا ما جرتن كران دبلي جرا دوغان السنجا هدو تك دبلي جرا جريني بيتوبيا بهاي الفاتي جرا اسمه قاتم كتو تغورا جودا مي فيديو كنا ولله لي أما mana xiqqoo isheetiin agarsiisa kotota ala kana ammoo isin agarsiisa jechuudha. Wantoonni mana namaa gaafa mana kiraa jijjiiratu hedduu takka ulfaataadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha akkuma argitanii kiraan dabalee jira kunoo kotota achi buuraa argitanii Tinnitti nagarsi. Kino akkuma argitanii boleen kiyya. Kino kana manni jechuutti galuuf gadeemnu qalame hin qabu, maal hin qabu, lafa duwwaa isaa kuni bakka ka'afamu. Wayne raasii taqaxanii ani dhugaan isin jedha baay'ee ulfaata dhugumatti baay'ee ulfaata. Mana kiraa galuun baay'ee mati ulfaata. Alhamdulillah. Argitanii as keessaa jechuudha. As keessaa ba'uuf deema. Yoo yaadata magariisa kana kotota asirratti guure waa hunduu jechuudha. Kotota xiqqoo isin fakkaata malee kotonni jechuudha kotota miti. Akkasisin jechuu barbaadu boleen kiyya. Duuni jira dhugaan isin jedha. Duuni jira. Du'aa godha. Haata bulle baay'ee min dakku ulfaata. Akkamitti jiraanna garuu akkamitti Bakajira miti buwan isin jaa. Wallahi baay'ee ulfaataadha. Kunoo argitanii kotota kana hunda eessa goota kamana kana kan alatti gadi yaase ama jechuudha. Amma alatti gadi yaase inshallah rabbiin alaatti akkasii obboleen kiyya nifaana bu'aa isin amma sirreessuutti jira inshallah. Kunoo wallahi hedduu Ya Rabbi, din du'aa godhame obboleeta koo dhugaan isin jedha du'aa argullee du'aa godha sirriitti du'aa godha jechuudha. Kunoo amma dadhabee gattaa jechuudha. Wantoonni biyya kanatti simiidhaan wanni akka kiraa manaa simiidhaan jiru hedduu takka agarra. Kiraa manaa jechuun azaaba addunyaa jechuudha. Kiraa manaa meeshaa kaana guurtaa kotota kaana guurtaa kaanas guurtaa achi kaatu gaazii naaftaan dabala jedhanii meeshaa makiinanii fe'an jedha fakkeenyaaf manni xiqqishoon hagatti tanaa jechuudha. Kuma torba jedhanii biyya kanatti. Bar manni sanuu manni wannaa jechuudha. Amma ulfaata wallahi jireenyi biyya kana wayne Rabbummaan khayri haa taasisu. Rabbummaan nu halaafisu. Rabbummaan addunyaa matana guutuu jechuudha akkuma ligalaatti wallahi addunyaa matana guutuu rabbiin khayri haa taasisu akka kiyyatti jechuudha. Maaliif hojjetan isin warri biyya namaa dalagee biyyaatti gizee galtanii mana kireeffattan isinitti ulfaatu wallahi ulfaata. Wallahi ulfaata. Akabada ulfaata. Biyya kanatti jechuun wantoonni nama miidhaniyyuu kiraayin simiidha. Nyaattee dhugdeen dhabdu bishaanis dhugdu mana kan kee keessatti waa rakkoon qabu jechuudha. Garuu biyya kana keessatti irra guddin kiraatu simiidha. Meeshee hojjetamaa mootummaatuyyuu qixxee kiraa kafalee qixxee qalam asii maatiin asii bakka amma biyya kanatti zayitiin takkittiin jechuudha 2,500 zayitiin leetira 5 2,500 adeebiti shunkurtiin birrii 80 adeebiti timaatimii nakkis timaatimii yoo jechuudha timaatimii dabala jira birrii 70 jedhanii ayyaana sababeeffatanii akka ta'e wannumti Itoophiyaa keessatti rakasaa jedhamu tokkollee hin jiru. Wannumti Itoophiyaa keessatti rakasaa wanna kanatu rakasaa
wanna kanatu nu baasa wanna kana bitanna wanni jedhamu tokkollee hin jiru bakka tokkollee hin jiru jechuudha maal fakkatee bichaan hin beeku bakka ni ulfaata dhugumatti baay'ee ulfaata dadhabnee jirallee bakka jireenya biyya kana baay'ee ulfaata waan ta'eef namni si dadhabee jira of dadhabee jira taaskiin dabalee jira gaafa biyya ambaa keessatti lolli haa ka'amu Iran akkana goota Iran akkasu Iran gosh har'a gosheen jechaa jira Itoophiyaatu walitti kenna harka lama irratti way gudfallaa jechuun sunama warri gaafa duraa gammade Itoophiyaa keessattuu amma booyaa jira warri gaafa duraa gammade amma booyaa jira maaliif booyaa jechuun keessanii wanni inni booyuu fi tokko wanni inni namni sun booyuu fi maaliif isinitti fakkaata jireenya qaala'e akka gaafa dura harkadhaan san jirtu dhiiraan gisee samal jedhan isinitti fakkaate wallahi dhiiraan har'a misaa'ila isii akkatti dhoofte Ameerika dhoofte Suudiyoo dhoofte mataa Itoophiyaa dhoofte Dubaayoo dhoofte mataa Itoophiyaa dhoofte hiyyeessa isa deemee dalagata namni gabbee akkamitti gala jechaa turan jechuudha gaafa dura har'a garuu akki sun hin jiru akki gaafa dura haasa'amu sun hin jiru manichi mabraatiin qabu boleen ke waan isin garramurra mani mabraatiin qabu alhamdulillahi rabbil alamin kana haasa'u keessa fideessanii galee bakka wanni hundi jechuu boleen ke wannumti hundinuu gisee isaa wajjin deema yoo biyyi nagaa ta'e wanti hunduu nagaa taati yoo biyyi qabbana taate wanti hundi qabbana taati isin galee kanaaf salaatan keessatti amantan keessatti mee rabbiin biyya kana nagaa taasisu akkuma walii galaatu nagaa haa buusu jedha maaliif gaafa addunyaan nagaa taate biitti hunduu nagaa lolli hundi garuu eessa tuqe dura eessa tuqe biyyootuma arabaa qofa tuqe biyyootuma arabaa qofa tuqeetuma garuu immoo ammallee dhufe lolli addunyaa gaafa ummata guututu jeeqama ne Itoophiyaa way lola san keessa jirti Itoophiyaan eenyu deeggaraa jirti homa deeggaraan jirtu Ameerikaan deeggartu Iraan hin deeggartu bakka Itoophiyaa maaliif miidhamti meeshee nadaajii irraa citudha nadaajiin citee badee odoon taane namni warroonni daldaltoonni sababeeffachuudhaan warri shufee warri makiinaa of warri bajaaja of warri maal of warri jinni of akkasuma naggaadeen jechuudha naggaadeen amma sababeeffatee meeshaa dabala sababeeffate itti dachaan akka waan dabaluuti akkasii viidiyoo kee asuma irratti dhaabaa viidiyoo kee please like share subscribe gochuun dagatina inshallah alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin galanni haa ga'u isiniin jedha nagaan tura